السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الجنة والدكتور كينيا. أكمل لك عبد جرت فياك السنة. قلتي ما الفكرة. والدكتور عمر كيدين عمر بوينجي جلت ترجم تنكم فياك السنة. بغنو جراتن يويا بابارو فيا. Maganu fijiratan isinin jecha akkam ooltii maal fakkaata isinin jenna. Ani nagaa qabaa isin akkam nagaa qabdu jettu baganuu jiraattan isin jaaladha. Akkasuma qophii adda addaa qabannee isinii dhufna. Ani obboleessi keessan Qacaleen isinii dhufaa jiraa. waan adda addaatiin share like subscribe godhuudhaan nun dagatinaa isinin jechaa nu guddisa ilmaan Oromoo nu wal malee maal qabnaa muunni baala qabaa nu malee wal malee maal qabnaa isinin jedhaa akkasuma jabaadhaa qophii addaa haala gaariidhaan isiniif dhufaa jira. Obboleessi keessan Qacaleen Umar booyinge lalaa akkasii jabaadhaa isinin jecha nagaan nu dhageeffadhaa nu hordofaa akkasitti Qacaleen keessan haala adda addaa kanaan isiniif qabadhee isiniif dhufaa jira. Jabaadhaa isinin jedha ani Umar booyinge like subscribe share godhuudhaan biran ta'ina daawwadha viidiyoo kenna. Akkasuma marsaa sadaffaa isinii qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo yoo dasisin jedhetti bu'aara viidiyoo addaa haala gaariidhaan isinii qabee isiniif dhufaa jira. Shama harka fuune yooyyaa babbaaroo fayyaa. Umar booyingii guddisuudhaan bira hin tarina like share subscribe godhuudhaan hin dagatina isinin jechaani obboleessi keessan Qacaleen. Hayyee kunoo haala kanaan agartee waraqaas katabneeti ragaa waraqaatiin buqqa'oota ta'uu isaanii ragaa isaanii barutti ilaallee haala buqqa'aa taheen waraqaan qabannee haala kanaan maqaa isaanii waamnee ragaa dhugaatiin agartee buqqa'uu isaanii itti amannee rakkatuu isaanii kana itti amannee haala kanaan isaan agartee madaabaraa nama tokko madaabaraa tokko haala kanaan raabsutti jirra kunoo raabsaa keenya eegallee jirra. Kana amaanaan teessan bakka isinii geessee jirti nu jiraadhaa ulfaadhaa isinin jenna haaluma kanaan itti fufaa inshaallah biiznillah rabbiin isinirraa isaa qabalu amaanaan teessan bakka isinii geessee jirti nu jiraadhaa ulfaadhaa isinin jenna waan isturtii godheef waan xiqqoo nu jira caqalees booltii saamintii oli gartee amaanaan teessan nu bira turtee jirti waan turteefu duraan dhukwaasa jira boodarra immoo gartee baankiin siistamiin hin jiru jaaniiti haala sanii gartee baankiin sun gartee gamta siistamni isaa hin hojjanneef ofii kiyyaafiin kaasinaa kiyya keessaa baasee inni suni akkaawuntii kiyyarra gamta jiruuf isa keessan ofirratti godhe isa kana qarshii baasee abbaa magaazanaatiis kennee jechaa kiyya nu jiraadhaa ulfaadhaa haaluma kanaan amaanaan teessan isinii geessee jirti waan qalbii isin dhabuun jiru har'a qofaa miti duraan isa gartee uummanni hawaasaa Faransaa jirtan gargaarsi keessan gara 159 naannaa baxxee irratti kan raabsame hin waraabne maleedha akkuma sani agartee gama Asraarolootiin nu gahee jira. Hayyee takkaan biraan dhabamne nu jiraadhaa jazaa keessan rabbi guddaa haa godhu ulfaadhaa isinin jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kan jennu haaluma kanaan amma sangoo midhaan kun zeetii fi midhaan kennu jettanii turtanii amaanaaf gatii nu kennitanii midhaan akkuma sila isinii dabarsisanii
inni guddichi gartee ummanni kun ummata baay'ee garaana maraasu inni kun mana jalaa gubatee inni kun hirsan qabu inni kun niitiin qabu hedduu wareegamee jirarraahi saniifuu ummata qananiittuu nu gartee zeeti barbaadaa midhaanuma qofa nu godhi jedhanii koree wajjin jiru kuni ijoolleen waraqaa harkatti qabattee ummata kana gargaaruudhaaf kana keessa bu'aacee hedduu godhan kuni ummata koree anaa wajjin jiranii saniifuu isaan zeeti nurraa hafu midhaan hooni urumate gaariidha midhaan kana rimsuu fi qabnaa jedhaniiti haala kanaan midhaan kana gara madaabaraa 400 haala qarshii teessaniitiin qarshiin teessan 330 saniin waa hunda gartee waan makiinaa afurii midhaan kun bakka tana dhufe fe'amee magaazinarraa makiinaa afuriin as dhufe waan makiinaa arfannanii ji'i waan midhaan kuntaal 200 ji'i 330 kan harka gahe haala kanaan amaanaa teessan galmaan isinii ga'een jira. ayyaana jiraadha ulfaadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh siniyyu barbaada kana kanatti isin bukkee dhaabbatee gargaarsa isin ergitaniis isinii qindeessee haalan dandahuun isin bukkee dhaabbadhee jiraata magaalaa Sanbatee Xoohaa Haaji Aliitiin jedhama yookaan Haaji Xoohaa Haajitiin jedhama ayyaana jiraadha ulfaadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh